Ashamar kafune dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kuni Gadaa Show tokko guyyaa har'aa wanna tokko qabannee kara keessan dhufneerraa akkuma viidiyoo gubbarratti isin agarsiisuu jirru bakkiti kuni addunyaa kanarratti lafa goyduu bishaan hin qabne waggarraa waggatti sana tokko keessa yeroo tokko roobni ka itti roobu biyya Saudi Arabiyaatti bakka bordera Jordan fi Suud irratti cabbii buuseera halkan guutuu duumessa cimaa ture ganamarra digriin qabbanaa bokkasanii duwwaa ture wanti kun immoo wanna ajaa'ibaati tan biyya kana keessatti cabbii buusee haala kanaan lafa qabbaneessee digrii Celsius ta'ee mul'achuu miti 0 degree ta'ee mul'achuu miti o'arraa bihamtuudha layni tokko keessan ba'u they except timira malee wanna achi biqiluyyuu hin jiru garuu amat kuma afur dura nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyyiti tuni hanga magarisa taatutti biyyiti tuni hanga layni keessa yaa'utti dhumni addunyaa kanaa hin uumamu kan jedhan san wajjin waa wal qabatu fakkaatuuf deema na fakkaata garuu warroonni Suudii roobni biyya Makka Riyaad Al-Qasimii fi Jizaan keessatti roobni hamma muraasa roobeera garuu bordera kanarratti gaara beekamaa tokkorratti cabbiin kun bifa viidiyoo irratti isin agarsiisaa jirru kanaan bu'eera ummanni immoo gammachuu isaanii bifa amma argaa jirtan kanaan ibsatu jira wanni kun immoo maaltu deema ka jedhu meteorolojiin biyyoolessa biyya sanii fuula duratti ibsa kennina jechuu jira nutis gama keenyan qabbanaa wanta addunyaa irratti hin argine keessaa tokko biyyiti kun akkasitti akka Canada fi akka America sometimes akka Canada fi biyyoota Scandinavian country kanatti cabbiidhaan lallaaqamuunis gammoojjiin akkasii sun nu ajaa'ibus nullee wanna akka miidiyaatti wanna dhageenya gama keessaniin geennerraa bakkuma jirtanitti nageenya keessan isinii haa baay'atu jennaa horaa bulaa